tokkummaa hundaa gadi ta'e sababa inni gandummaa fi gosummaa harargee keessaa oguun qaamii kana raawwadha dhabe. Oggota kaasii bu'aa oggota jimma bu'aa ati waliin danta badaa akataa ni qofa ibsaa tokko kana maqaa harargee jedhu ni sodaatan ni jibbaan ni qaanfatallee harargee jedhu yaamuu hin danda'u. Maaliif akka gara dhukkubuu hin beeku yoo inni obarra yoo inni amate walee yookiin rakkoo irraa hin qabnu akka harargeetti nuti maqaa abboota irraa dhaalle qulqulluu tiktookaa fi fooloortii nu harargee jannataa fi warqee hin jijjiirre qabna ka Oromoon kutaa Kuni tu gugura gare sa kan aku memang dulu bisa aku film masuk ke mana-mana. Karena wang kayak itu juru semau nama punggalu semau. Ya, sana mumu tanah wali kasu. Kita ini harus jibuan apa ya? Dari sini jipi dah gefa dana sini timah. Karena you filman muga ilman boleh yang kayaknya sambil siati. Sadian baren tu magi dia, masadian baren tu manjiru, shanam baren tu majira. Orang mau ilman lama dale. Lama sangkai satu kuburan atau baren tu shan dale. Muga karena you kalau fi murawa Menamin wana kasih dale. Karena kayak saya ini mal goda. Karena UVRC ambisi video ti sedang berentu mage daimat apa cuba berbat. Karena nujori mutan waka bujirra. Ibsan nama detta ba khofa mubarak ifas li ma ki gatte sababa gosuma fi gandum harar gatte nama media kana ra. Pare negatively detta be damat. Kanaf hingo womina shawadamina siriji poni ya muga ibsa te kasito badda dumati. Oromo raf dam sakana qabna nuti. Kalatomi. Kuna ganda ibsa ti misengaran jarani fidani uba qabna shanan gibe oju warqabsisu barbadan. Shanan gibe wa wagga shantama dura ture kuni wana wasa kuta jara barakatu reda. Motuma ifdan dia ture. Oromo durau walin qabatu kanan. Kuta Oromo ti godin Oromo ka ume masa ko ka sontane Oromo la farati umete timbula jira. Kanada tindo gorina damak. Kan mata wa kuta godina na bina di baba. Idia kana kubbala kanin anta jabu gize hunda namu madadetum lape dawate dufe akka waan kuta bakka bu'u gize maqaa yaammatee taa'eetuma isa maawu sheemiin hin qabne kana naajaa'iba gize diinummaa arsiitiif waan kana baasee ibsaa waan biraatii miti dhageeffadhu akkamitti arsii fi maaliif keessaa baafna waan jedhuu fi ilmaan shanan bareedumaa qorraambisanii kana fidan kuni bakka numbu ibsaa qofa bakka bu'a akkan Galatomi kana galatti immoo icitii biraa asitti dubbannu dhifama forsi xiyyaa icitii biraa ka beeknu jira asitti dubbannu waa hundan dubbatanii maaliif waan kana godhan eenyu waan kana godhe as keessa dahoo eenyu maqaa balleessaniitii fi maqaa akkamii baafachuu deeman tokko tokkotti isin beeyna wanna kanaan milkaa'u miidiyaa kan gubbaa waliin jira guruupiin miseengeraan jaaramtee yoo yaara baar maallaqa guurtee ammaan dura kasaarti ammaas ni kasaartan Oromoon kutaa warra takka harargee beeka harargee taa'anii jiran harargee yoo qaanfate darsa kee guradhu baloo haraan bana maqaan jijjiiramne warqii qabnudha Barentumti ilmaa shan qaba sadii qabu. Waan kana keessa maquma harargee jiru kanaa as keessa jiru walaalaa isin mee waluma Namni akka hundi jibba maqaa harargee jiru kan ijoollee jimmaa caalaa ijoollee arsii caalaa dhageeffadhu maquma harargee jiru kan jibbu isaa kana waan sidi burra ifiyyaa kana jee. Amma fakkeenyaaf amma jimma shanan gibee jedhan guutuu walii yaamti. Bakka kana keessa yoo sadii bareetumaa jaanu harargee kabajamu bakka kana keessatti rispeektiin maqummaa kanaa akkamitti harkatamaa oola. Argeen la dhageeffadhu argeen maqaa jannataa fi ormatti hin dhaadannu eenyummaa sirrii katti ibsinu. Sijir namni adii kana sheeqaa kan keessa lideem. Usmee warri af jala jiru namni qubbashan kun ayaam harargee jii barreessa abbaa beekate waa fira harargeen kutaa hunda bakka buuti wali tokko hundinuyi. Inti akkamiin namni kanaan safaata. Dhiifama kutaa kaamza obboleeyyan keenya kajimmaatiif haarsii nama kumaaf dhibba furkaa dhaamsa isinii qabnu. Ibsaan akkuma isin beektan nama manduraa si bidda bakka bakka qabsiisaa ture kutaa waliin naqaa turedha. Addatti immoo harargee keessatti nama udaan laaqaa ture san dadhabee kufe akka ta'e asiin akka hubattan barbaanna. Sadaffaa gareen tun miseengeraan guruupiidhaan tajaajilamteedha. Ani sirriitti hin beeka. Wanni callisuuf maali beektaa? Waanuma namni hundi fideetuma ajandaa guutuu ammallee seeni namzaa yaate hin kufin ammallee biibsaa faa fuutee kufin. Waanuma namnumaan karaa deemu hundi fideetu ajandaa hawaasaa godhuu barbaadu irraa dubbachuun fedhuuf malee waa hedduu argaa kana gubbatti. Namummaan hundi dhufee akkamitti arsii balleessina waan biraati miti sirjii walitti uuman akkamitti aantuma keessa baafna. Nuti arsii wajjin jecha miidiyaarra wallabna malee jibba seenaa hin qabnu waliin bar loon qabnu bar waliin Oromoo akkam wajjinu kana kadhaloota akkasitti uumuu barbaadu harree qofa. Nama tokko filama wal qe'ina miidiyaarratti wal xiqina yes justice history justice politics justice is humanity waliin qabna arsii wajjin. Ni gabaa. Ana makkaadhaan nagaa qoy takka qofa deemuu deema. Waan takka booni mucaan kutaa jimmaa keessa dhufee harargee arrabsa. Namni harargee eenyummaa arrabsuu hin qabu. Mucaa sanii deebisaa likkii deebisuu danda'u qaba. Yoo tokkummaa isaa taa'ee harargee arrabsa. Tokkummaa qofa likkiitti himuu tokko arsii keessaa dhufee yoo harargee arrabsa. Namichuma tokkicha isaa liggachuu malee hararguma san keessaa tokkicha likkiitti himu malee amma bahee namni gogummaa sadarkaa isaa gabbuusummaa gabbahee kutaa guddaamu. Aboo sheenis qabu akka keessa jireenya abbaa keessa jireenya hawaasa gadi keessaa hawaasa keessatti baalagummaa kana caala jira. Yoo namni baalageen tokko miidiyaarraa ani gabbee waa dubbadhu maqaa kiyyaan harargee arfamuun qabu anuma qofa likkii himuudha. Yoo ni fi kutaa jimmaa keessaa mubaarak dhufee waan akkasii laga mubaarak qofa likkii himuudha. Yoo asliin dhufee arsii
arsii keessa bal aslii qofa likkimudha. Mush namni bahee kutaa arsii keessatti arsii marree taatee Harargee marree taatee Jimma taatee kolkolee. Galatoomii Hamza. Akkas. Wanni dubbachuu barbaadu baay'ee hedduun kaaftaniittanii irra guddaa garuu irra jirees wanni beekamuu qabu Oromoon nama asirratti kaayate tokkoon qabu nama qabsaa jedhee sooshaal miidiyaa irratti kaayee hin jiru nama sabaan kutaadhaan nu arrabsidee kaayatee hin jiru iyyuu. Namoonni hedduu beekamtummaa asirratti argatan eenyuufaa jennee ilaaluu qabna jalqaba irratti. Namoonni asirratti beekamtummaa yookaan filaawara guddaa argatan har'a beekaa ta'anii kan dubbataa jiran eenyuufaa gaafa jennu jalqaba dhufiinsi isaanii maraatanii mammaraatanii waan dubbachuu hin qabne waan dayyuu safataa dubbatanii haasawaa hin beekan waan dubbatan beekan jecha negeetiivii waan dubbatanii qofa filaawara arganii beekaa ta'an wallaalaa beekaa ta'an jechuudha. Har'a deemanii immoo isaanumti warri beekumsi hin qabne beekaa nutti ta'anii kutaadhaan wal nu qooduu deeman. Har'a sadan barreentu wanni jedhamu hin jiru baay'ee seenaa keessatti. Shanan barreentu ilmaan Oromoo bonaaf barreentu ilmaan shan qaba. Eenyuuf akkaataan gara laakamee jira. Isa itti aansuudhaan immoo namoonni kunniin baay'ee ijoollee kanneen nuti beekamtii kennee jirra. Warra jala teennee filaawara isaanii kenne. Kanniitu ija keessa nuti baay'ee dhaloonni kun keessattuu dhaloota jaarraa 21ffaa keessa jiru. Wanni Oromoo akka Oromootti nu waachisu malee akka gandaatti nu waachisu miti baay'ee dhaloonni kun. Kan waan gaarii ufufa waan fuuldura saba keenya waan gaarii ta'uu qabnu malee diinni waan Oromoo dubbataa oola nuti immoo waa'ee gandaatti deebinee dubbataa oola. Garaagarummaan keenya kan. Sooshaal miidiyaa kana keessa gaafa deemtan diinni Oromoo waa'ee Oromoo cabsuudhaaf halkanii guyyaa dubbataa deema. Nuti immoo kutaadhaan wal qoodaa deemna. Beekumsi keenya maal inni dhugumaan waan kaleessa tilannee ala dabsuu dandeenya. Oromummaa kaleessa Jimmaan qabdu har'a dabsuu dandeenya. Harargee gootummaa kaleessa waliin maqaa Harargee qabu balleessuu dandeenya. Waan kaleessa Arsiin qabu har'a dabsuu dandeenya. Arsiin tokko siikko ilmaan siikko mandoo tokko beekamaadha. Har'a wanni anaafa jijjiiruu tokko leen jiru. Beekumsi keenya atleast waa dabaluu danda'u qabne waa hir'isuu. Harargee akkatti bakka sadiitti jiruu deema. Kun beekumsaa beekama. Hir'ina sammuuti kun. Wallaalaadhaan beekaa waan jenneedhaaf. Akka Oromoo tokko taane jennee dubbataa asiin halkanii guyyaa dubbanna. Asiin immoo Harargee bakka sadiitti nu cufaqee tokko ta'uu qabna jedha. Manni Harargee tokko lafarra tokko ta'ee jiraataa jira. Gammachuusaa gaddaanis waliin nama uummata jiraataa jiru addaan baasuu deema. Namoota akkanaa kan filaawara jalaa balleessuu dhawu. Ispeeshaal ijoolleen Oromoo nama akkanatti beekumsa hin qabne beekaa ta'e nu rakkisuu akkanaa kan filaawara keessaa gaafa ba'an gaafa dhageettii dhabamsiifne ufuma maraataa deeme jechuudha. Kanaaf yeroo hedduu ijoollee gandaan ufiin dhaadatan nama rataa deeman gaafa deemne uf xiqqeessaa deemne nuti xiqqeessaa deemne jechuudha. Nutu ajandaa kennaaf deemne. Isaan maraatanii beekumtummaa argatanii maalaa sooshaal miidiyaa kanarraa yoo filaawara isaanii guddate waan argatanii argatan. Garuu saba keessatti madaa dhaabaa deema waan ta'eef yeroo hedduuf ilaaluu qabna jedhee amanaanii piliis waan akkana sirreessuu qabna marti keenya. Galatoomii Profeesar Awwamata kan dubbadina biraati kan na tokko galatoomii atumaa nuyi Oromoon akkuma isin hundi beektan tokko Oromoon limaan lamuma dhalee isin hundi ni beektani. Barentumatti yoo gaddeebina 5 dhalee malee 3 miti. Kun agandaa isin caalaa nuu beeka. Isin caalaa nuu wal beekaa waan nafis beeyna kennitti ta'us beeyna. Kana kan fudhatu fi kadhiisu illee nuyi namni fudhatu hin jiru. Guruppii takka miseen garee WhatsApp hin jaaramte akka taate koo battana sumaan dhaamsaa. Namni keenya waan namni as gubbaa taa'ee haasa'u hunda ammin gatanii hin baadhatina. Maaliif yoom eenyuun akkamitti eeka jedhu osoo addan baafatin wanni ati ceetuun tokko hin jiru. Namni tokkoo fi tokko miidiyaa irra wal dhabaa walis jeeqaa agandaas wal godhata. Garuu uummanni akka uummataatti sooshaali namni wal dhabu hin jiru namni wal bu'e hin jiru. Sana akkasitti hubachuun gaariidha. Abbaan barbaadde waan barbaadde jibbuu mirkatti qabda. Garuu jibba keessan jibba gosaa fi jibba ganda keetii fakkeessitee ittiin dhaabachuun sirriidhaa miti. Maal sadi wanni ijoolleen barsiistu kuni eda dhufee ibsaa fide bakka inni irraa fide beeyna akka inni fide beeyna waan fideefis beeyna kun waan fudhataman qabne Harargee takkitti urjinaala jannataa fi warqeen hin jijjiiramne qabna. Abbaan maqaa Harargeetiin biyyaa muqaanfatu deemuu danda'a rakkoo takka hin qabu. Gosa kamuutu nurraa qabsiisee mucaa kana guddisee. Eenyu anamoo? Anamoo? Takka asirraa gabbuun akiyyaa miti. Buu dandeessa ani mutiin qabadhu. Kadhu asatti haasa'an jiru. Obsaa niitoorkiin moo qabee dhaggeeffadhaa. Ganda namaa keessa deemtee waan waliin lalaabii. Wanta kana gaafasitti haasa'uuf hin dhuleen. Muti. Aboo deemaa ganda irratti hin jiru. Niitoorkiin arrabsinaa niitoorkiin. Okay niitoorkiin na qabee itti dhiisisan irraa muti. Dabbaal koo obsi. Wallahi billahi sachoo sushee rendi de barga. Wanni isin beekuu qabdan laa hedduun laa. Dubbadhu. Ka gaafatu Sameer. Kanaa kana irratti dhiiftaniituma
ونسني إبسي تبلتا سني خنو موتر كافتين سينجي فما سمارت فما سني مار أنا ما في دورة لا أنجراد جروتي أنجراد إبسال بيجي فرنجي جرا إبسال يا إبسال بيجي فرنجي جرا إبسال كلام ميديا تفايد من سيجله فرنجي رابرته فرنجي فكيني ورتي لا تادين وله أبو كلام نجرب برا بتو ما لفسرت ونجرامي هاري بعد هاري هاسونا ما ناس ما قاعد ناس هنا وسايو سيته فرد يو سنتين برا يو سادين برينتو ما خيس أبام فريون جيران سادين برينتو ما جيرو سادين برينتو ما بينا أبدا نمن ديو دير سا تو كبر دوتاي لبا سادين برينتو ما جيرو هاي أنا مراسا كنا دعاء كنا أبو نوراباسي هاي أسمع ولا كان نومي ديسبكا هذا أول ركنا سنو كبنا isi walilolinaati idea namnin tokko yoo fidate idea kuni hindi ko jettanii silmiidha waan silmii qabatee dhufaa bara arrabsuun gaarii miti waliin arrabsinaa maal taatan nagaan manni kun gaggeessa sinigalee waan kana ta'eef ibsaa yoo akkana jee lakki akkana miti jettanii isinillee akka inni dalagaa tartiibu maanoo dubbate malee Oi dia balik. Inung mana naman charge sa kamera tani. Tartibu man cara. Just. Nadu bisnet. Talaga ujjira dubbadho haa. Maaltu naan sigeet? Ati maal sadin barreentu jette saate saa fide sadin barreentu. Fedu saditee fedu khodhantee maaltu sigalcheeti? Akkoron galchaa kaleessatti dhaladdaani. Wanni haarawaa fudhagoon barbaadu. Okay yoo kas taate arsii fi baale tokko moo lama? Tokko miti kutaa lama. Ma tokko. Kutaa lama ta'a. Kutaa lama kutaa arsii kutaa baale goja maaliif tokko taatan? Quubsama ammoo maaliin baantaati? Maal jechuu akkanni? Baale lafa malee arsii dhaabaa. Oi kutaa kudha tokko naa lakkaa'ime. Maal jecha warra kutaa kam sirna bulchiinsaa ammaatiin baantamoo uumama isaaniin baantaati. Oi kutaa kudha tokko naa lakkaa'e. Kutaa fi ati arsii baalee garaagarummaa wanni qabu maal garaagarummaan sirna bulchiinsaati. Arsii baalee tokko sammuu kan kee sammuu dhoqqee kan kee akka arsii baalee tokko godhattee barangee keessa yaadda. Kutaa lama waan nama shabootu. Kutaa lama sirna bulchiinsaati kaa sirni bulchiinsaa lama ta'uu danda'a. Baale kutaa lama jedhitu maal bibba waan riili jiru kuni. Kutaan baale jamtu. Okay kutaa baale jirti moo jirtu? Jirta dhagee amma. Baale injira quubsamaa ta'e injira baale. Malee kutaan baale mootummaadhaaf injira. Kutaan baale jamtu jirtu jechuudha. Yaa garuu baale jechuun immoo arsii miti jechuun baale arsiidha. Ati kanan fudhattu ati kutaan baale jirtu jecha. Kutaan injira siin jedhee bar. Maal jaajirta injira akkaataan ati deemsaa jirtu bar waa'ee kutaa miti bar. Akka waa'ee lafaa miti ka dubbataati waa'ee lafee dubbataati. Maaltu dakalsi fide dakanaati? Ani kaa seenaan jirre fidda dakaati seenaan jirre nuti bar nama seenaa biraa galuu qabna gadaantummaan kee waan harargeen qabne harargee akkasitti qoodu barbaada. Nyaachiftanii wal nyaachiftanii adda facaana isinii tolla jechuudha gos. Eessa facaataa miti tu facaa hafa malee harargeen kaleessa sin jira borollee jira. Waa'ee harargee sin gaafanne nama waa'ee harargeen naaseen. Arsiillee taatu sitti himaa bara arsii kaleessa jira hararlee jira borollee tu fufa. Ajandaa duraan qabdu irratti mana keessirreessitee waan seenneef akkasitti irratti naasu. Ama bakka gaarii. Yoo feetan ballama qabadhuuti James. Ballama qabadhu. Inaarin biroo fayyada. Hayyoolee fidiiti. Akkasitti isa kana wajjin moromaa godhii jechuudha. Hayyoolee laale hedduu dhageenye hedduu argine kan akka amma ibsaa akka mucaa amma xiqqashoo maal hingeenne tanatu waa'ee harargee dudduufi dhageenya ajandaa gooneeti. Ibsaan xiqqashaa miti mataan amma dhaggeeffadha waan takka ta macarashaa dubbadhe. Sirbaa miti bar kuni daansii miti bar wanni nu gotaa jiru. Aboo calisi baaleen jirtu jaa akkamis hojii haasonnaa miti. Namni baaleen jirtu arsii. Ati maal sigacha waa'ee dhimma baalee yoo amma baaleen jirtu baalee namni baaleen jirtu arsii qofaa jiru. Summii kee achuma fitadhu haa. Ani akkasuma qabadhu sin arsiin kun akkamiin namni baaleen jirtu arsii qofaa nun jiru wajji haasonna nuti naasonna. Dhaggeeffadha. Joolleeni. Ashqaabbacummaa kana dhiisita. Ashqaabbacii taatee bara rakkatee bara. Ashqaabbacii bakka hunda ashqaabbacii siya. Boo tokkummaa deemi wallaahi. Joolleen harargeedha. Harargee barreeffadhu maqaa kee. Maqaa kee barreeffadhu. Jibbaa maqaa harargeedha. Abbaan tokko yoo kutaa ibsaa keessaa baafte ganda ibsaa keessaa baafte harargeen guutuun siin jirtu waan ta'eef harargee barreeffadhu sirbii duroo haadhu. Kana sammuutiin harargee barreessuuf harargee maal ati iyyaa hin barbaachisu kana sammuu teessanitti hima. Akkasii biroo si wajjin haasa'uun qabu galatoomi jabaadhu. Ciao.
ibsa waan nuti darbate maali deemtaree nana waasetti muudee haa nu qorteetillee wallahi nu qoree qurbaani booyaaki sagaleen koo jira ijoollee abdi jira tokko jira sagaleen jira Itti fufi si dhaga'u jirra. ani harargee gidduu waa isrii bii jedhamu kana ammoo dhaga'anis ibsaan gaafataa ture hin beeku yoo harargee immoo gaafate immoo waan abbaan immoo gaafate waan godhu hin qabu jedhee man callise fakkeenyaaf anigaa keenya 5G gaafa jedhamu fakkeenya isiitti hime mootummoota shantu turan jalqabumaa kaasanii shanan gibee mootummaa jalqabaati akkuma sana ani ibsaa waan inni moggaasee fidu waan abdi ibsaan moggaasee fidu kana hin beeku harargee waan taatanii waa harargeen hin beeku jechuu barbaadeet ani ibsaattis bu'uun barbaadu ibsaa tokkee galatoomii gandaa keetti fufi please manni kan kee mana kutaa namaa diigoo kan taane mana oromoo diigoo kan taane mana abbaan barbaade yaada garee yaada bakka fideetti feetu kan taane mana siidhaama galatoomii. ulfaadha ayyee eenyutu diiga maal tokkummaa wanni mana taa'u jiruuf ajandaadha ajandaa keetti irratti deebii akkasitti hin irraanfatina waa'ee nasiyaatillee wal bakka takkatti nu hundinuu akka wal geenye keessaafuu feemisoonni dubbii ibsaa mana murtii tan dhiyeessaafani rashiidati ibsaan gaafatin naan jetta silallee inni illee jimmatti rasaasa wayii warra jimmaatti darbatee ture jedhee hin gaafataa ture bara akka nama tokkotti sin gaafatin jetteen harkatti qabdaa